paarlamaa keessaa kaafaa'uu dhabuun Oromoon miti malee qabsoo Oromoodhaan jabeessitu. Silaa khilaashin qabdanii jechuudha. By hook or crook. Feetan Abiyyoo diil godhaa feetan hin godhina. Paarlamaa san keessa seentanii ummata Oromoodhaatiif gaafii ummata Oromoodhaa addunyaa dhageessisu mootummaa tanaa dhageessisu falmiin paartii siyaasaadhaa hojii paartii siyaasaadhaa dalaguu qabdan. Oduudhaa fi bikka amaarri beetee ni hafla jaalii isan duubaa dhaqanii jechuudha. Miseensonni kokoosachi keessan jirani. Takkaas gaanumatu siyaasan beeyne mee ummata Oromootiin haguma Dr. Caannee sanuu abaa ofe kaafaa oon seenanii nu haa dubbata warri jettan takka takka naa hanna. Lakki akkanumatti itti hafuufanii amata shanan hundaa'u oodaniituma haa ifiifis agabanii Oromoo haa agabsanii warri jettee sila balaba naa hanna. Anti qonna ulfaattee jechuudha. Ummanni Oromootis abshaala ta'ee abaa oodhaaf kaafaa oodhaan injifannoon sii dhuftu hin jirtu. Adeero beetii tun Toobiyaan. Miiliki Raayilaa irraa beeta mangistiidha malee Itoophiyaa mangistii miti. Sirna kana keessatti akkuma cabanitti tokkolanii jechuudha. Keessa ta'anii falmachuu nama tokkoof lamaan. Kanuma Oromoo hanqisuun ammoo bilchinaaf siyaasaa natti hin fakkaattu jechuudha. Takkaas dargaggeessi irraa beetee jarri egaa beetee paartii biraan nu barbaachisa jechuudha. Paartii haaree akka Geetaachoo kanatti Oromoo jenereeshinii haareeniif jaaraa deero. Maybe jarri beetee maachi shoorota batanii wanni kaampaasii irraa badee taatu I don't know akkatti kaan na dhibaa jechuudha. Akkatti kaan nama dhibaa meegaa beetee akka shabboomii daawwanni jennu irraa beetee waltajjii carraa sii kanna nama beekadhu kana booda maybe I don't know carraa akkanaa dhuftu tana hundaanuu ooduun qabsoo tahuu hin dandeessu bikkas namuu dhaqetti nuti maaliif irraa sagaleen Tigreedhaa achitti reprezentaatee jirti. Sabaa fi sablammin hundi dhufteeti beetee sagaleen Oromoodhaa ta'abaa ofi kaafaa'oodhaa immoo hin jirtu. Duba eenyu bikka nuwee. Akkas jechuun gaa beekanu gaa addunyaa as keessa laaltii jechuudha. Addunyaa as keessa laaltii amma oduu keenya katti aanu keessatti ambaasaaddarri walii galaayo ambaasaaddarri wanniidhaa marii gaggeessaa karaa nagaatiin rakkina keessanii kadhaadhaadha. Hoggaa karaa nagaatiin hiikattu adeeroo bar wanni ati nama siyaasaati gabaabdutti. Hoggaa siyaasaa taate wanni ati dalayduu qabdu sanumaa jechuudha. Achi taa'anii falmachuun bar furmaataa miti dubbii furmaataa miti. Inni rakkoon hin jirtuudha kana hunda walitti qabee ati ammoo achitti dhuftee saaxiluu dandeessaa jechuudha sirnicha. Kunuu qabsoo. Paarlamaa keessa seentee akka dimokiraasiin hin jirre agarsiisuu dandeessa. Yoo kun hin danda'amne waraqaa galchuu. Dhiirummaa jechuun kana. Hoggaa sangaa addunyaanis uummanni Oromootis beetee Itoophiyaan 100% diktaatara carraan karaa nagayaatiin qabsaa'uudhaa hin jiru carraan gara filannoodhaatiin beetee rakkoo Oromoodhaa hiikuu dandeenyu hin jiru kanaafuu beetee faayidaan qabduu jaanii waraqaa faayidaan qabne san galchuu waraqaas qabachaa baajata mootummaarraa fudhachaa mootummaadhaan oodu achis dhaquu dhiisuu gabarku dubbiitu wal dhawaadha tanaa galuma biraa kun ammoo dibbeetiidhaa irraa haasawaa fudhadhaa jechuu miti. Oromoo tarsimoon paartii siyaasaa Oromoodhaa achirraa hafuu fi achirraa hafuun tun qofti ama shan irraa hafan ama shanan itti aanus irraa hafan so what's the point abaa ofi kaafaa'uun dalagaan isaanii maalii jechuudha. Takka qabsoo hidhannoodhaatiif legitimacy guutuu kannanii
خران تكوتشي خنا جاني تودا بچو خران نجادي دي رومو خران سيافي خلاف المدو يجون تلاش أقل ما براخون دبين براغا ولي قلتين موتما تمرمتوتا بلنا سنتيجي سفنا بل إنو أنتو مال جي إنو دكي إني أبيو مال سالي دي بس خجو تلوفنا التلوفن بانو تبارك لي سين وخيني رتو خدا كيف فتنتاتي إسانيم نيبر أكاتام نمنت أبيو سلاتي تاو قبادا أكبيتي سير بيه ديمقراطية دوتي يو ركني أديم ساجراته أبيين أشي تاي نمني بكتنا تاو قبو institution ولا بته يو قباتي بيتين مرجابور ديداتو أشي تاي إسانو جاسو مالي نما ولدر قمتو وجين خغورسو أتيتون تنتيسو خاديرو نعم فيلنو 2026 لاف أبي أحمد كميتي بيتي خغورسو تودن دا خغافة تموس مالفتا ورد أكيو بيتي غافي مالف غافة تيسا براتي نم ولدر قمتوني إيغا أتي غاخونيس غانكينا بيتي تينيا بيتا منغستي قبدي مالي منغستي قبدو كونسبتي جو سنة تنغل چاي چوي هاي غارا بيتي وني تادچان غارا موروكو في إثيوبيان ولي غلطي وداني جراني ولي غلطي كونيس غا جيوبوليتيكسي هورن اوف افريكا رتي موروكو تلما ولي غلطي لما فاداتي خيساو غارا برانو جولاتي نيچو توني gara militeeriidhaatiin deemaa jirti. Intarastii militeeriidhaa kan Morokkoodhaa gaafa Afrikaa irratti maali? Tanagaa ji'oopolitiksii keessatti guyyaa eeggannee bal'inaan isanii haasa'uuna. At least waliigaltee beektee gara qorannoodhaatii fi gara tarsiimoodhaatii fi bakkalaakaa jabeessuu irratti Morokkoo fi Itoophiyaan mariirra jiran. qabxii biraa خبيتي حاسو بارتي لي خجو خيسا امباسادري امريكا لي وامچ غولي جرا سوغا وامچ خرانا غاتين بيتك ابسوتي سن خرانا غاتي ركوتي سني كدا خجو غا سبودا غا كونفرنسي اما بيين غولي خرا دفه سوغا اكو اوروموتي خا تخيسا مولتوني غارونا فكاتي اني فكيسو جرا اتخاتيس دفتي تي تسفكا ترى دبچو قبطه امباسادري بشينغان حسوسن غوليچوي لغيسو بيتا شبو سغليسا اي براخوتي خبرا واي اي ام اف فيلاتي اي ام اف فينيس ديبا ججبا غيسا يتي مليون ديبلا ما في جاتم غدي سوف ديماني فما إثيوبيا دافي امو وانسين غوتو قبدو جراچوي ولني إثيوبيان غودو قبدو خلوندلو غا سودا ولني ديغي خرورو ما ولني اي ام اف تنبي افريكا هدو ديستابلايز غودا جرتي بيفيفو ركو جبدو دينغيك قبدو خيستي كروري اي ام اف دا فورماتا جنين امدو چوي مالف دينغي إثيوبيا دا يرو ماتنا خيستي تا بيتي موتومال الرابطة إفقصت دونتانه يرو سبند غوتو قباچو قبتي فالا لوني IMFين أكا فرماتتي بيتي بيوتو مالك اللي كيسي داف بيتي هيزبو أما برسكرايب غدو بيتي سنگرجي كمسافدا تناف غافكين غانا لالچو دندينيا خيساو سودان في كينيا أچرا وان قدو برنا جنتيان تراس هاگر مو هاگا بابسو because قبط إلي بداران توري أتك سغلتا تنيتارا تنمرتو يوفت الناس وهمين ينقبدو بلنان مريتا سنتفوفا انتقا غرا خينيان وان نفقاتي isari dhaleysine tatanarra wayyaa qabaatan lakkoofsi keenya duwwaa jaha takka afur duwwaa lama jaha duwwaa jaha lama afur saddeet bilbiluudhaan dhufuudhaan ibsachuu dandeessanii yaanni beektee baljaasa tuftiin idaata garaanaati kanaafuu yaanni keessanillee idaatuma nuuta ummata keenya qara
nuti abaa'oo miti kaafaa'oo miti wawwoo miti piipii miti ammoo dantaa uummata oromoo irra dubbanne waan nu fakkaatu uummata oromootiif hin dhaleessina bika irratti illee nutti guutaa isan hin janna bika dogoorri illee nu sirreessaa isan hin janna haasoo keessatti illee yoo sammuu fachiifne nu offolchaa isan hin janna. Waltajjiintu tana hundaafuu banaati. Ilmaan ayyaa qophii ta'e taarraa tanarraa akka beektee gammadan abdii guddaa qabna. Taaftes warra baruun waajuu bal'inaa walii dachaanaa.